Tarkaanfii ittisaa kaaba Itoophiyaatti fudhatamaa jiru laalchisee birmadummaa fi daangaa biyyaa kabachiisuu fi mootummaan buufataalee xiyyaaraa dhaabbilee federaalaa fi bu'uuraalee misoomaa gurguddoo tiksuu qaba jechuun tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Asaantii Muhammad akka taanutti isinitti himti. Tarkaanfii ittisaa kaaba Itoophiyaatti fudhatamaa jiru ilaalchisee tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa laatee jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan mootummaan federaalaa shororkeessaa jechuun waamu hagayya 18 bara 2014 eegalee humna guutuun haleellaa banuu hordofee ibsa baasee ta'us yaadachiiseera. Kunis waliigaltee dhukaasa dhaabuu gamtokkee mootummaan Itoophiyaa taasise kan cabse ta'us eeree jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan mootummaan federaalaa shororkeessaa jechuun waamu kun tattaaffii marii nageenyaa mootummaa cinaatti dhiisuun waggaa lama keessatti yeroo sadaffaaf gara walitti bu'iinsaatti seenuu himeera. Haleellaan yeroo sadaffaaf bane kun marii nageenyaa karaa gamtaa Afrikaatiin taasifamuuf mootummaan iddoo kamittuu haal duree tokko malee mari'achuuf qophii ta'uu erga ibsa baasee booda haleellaa baname akka ta'es ibsameera. Xalayaan garichi qaamolee idil addunyaa garagaraatiif barreesse haleellaa banuuf fedhii qabaachuu ifatti kan agarsiisu ture. Ibsa koomishinichi baase kanarratti miidhaa yeroo ammaa qaqqabe hundaaf kan itti gaafatamu adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuun eeree jira. Yeroo fi iddoo argannaan ammas haleellaa biroof karoora qabaachuu ibsi tibbana baasee ni akeekkachiisa. Gareen kun dandeettii isaa guutuun haleellaa banuun dura naannawa qilleensa Itoophiyaa diinota alaa Itoophiyaatiin sarbisiisaa turuu yaadachiiseera. Kanarraa ka'uun mootummaan Itoophiyaa dirqama birmadummaa fi bulchiinsa tokkummaa biyyattii eeguuf dirqamus ibseera. Tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa fudhatu kan barbaachise haleellaa irra deddeebiin garee kanaan raawwatamuuf qofaaf osoo hin taane sababa garichi diinota seenaa biyyattii waliin qindaa'uun haleellaa raawwatuuf ta'us ibsichi eeree jira. Kanaaf birmadummaa fi tokkummaa bulchiinsa biyyaa kabachiisuuf mootummaan Itoophiyaa buufataalee xiyyaaraa dhaabbilee federaalaa fi bu'uuraalee misoomaa gurguddaa eeguuf kan dirqamu ta'us eerameera. Hojiileen kunneen hojjetamuun dhiyeessii deeggarsa namoomaa mootummaan lammiilee deeggarsa barbaadaniif taasisu ariifachiisuuf kan gargaaru ta'us himameera. Gama tokkoon kaayyoowwan kanneen hojiirra oolchaa, gama kaaniin ammoo marii nageenyaa hooggansa gamtaa Afrikaatiin taasifamuuf qophii ta'uu mootummaan irra deddeebiin mirkaneessuu ibsameera. Nageenyi waaraan akka dhufuuf mariin roga maraa akka barbaachisu mootummaan kan amanu ta'us ibsameera. Raayyaan ittisa biyyattii hojmaatiilee fudhatama qabanii fi seera namoomaa idil addunyaaf kan bitamu ta'uusaa mootummaan ifoomsuu barbaadas jedhameera. Lammiileen nagaa akka hin miidhamneef waraanni magaalota keessatti akka hin gaggeeffamneef raayyaan ittisa biyyaa of eeggannoo taasisaa jiraachuus eerameera. Kana hojiirra oolchuun akka danda'amuuf loltoota hundaaf qajeelfamni darbuu himamee jira. Kana malees bakkeewwan to'annoo mootummaa jala jiranitti deeggarsi namoomaa haala fooyya'aa ta'een akka dhiyaatuuf nageenya hojjettoota deeggarsa namoomaa dhiyeessanii akka eegamuuf mootummaan dhaabbilee deeggarsaa waliin hojjechuuf qophii ta'uus ibsichaan kaafameera. Miidhaa hojjettoota dhaabbilee deeggartootaa fi siviilirra ga'eef mootummaan gaddi itti dhaga'amuu ibsee jira. Miidhaan mudates kan qulqullaa'u ta'uu himeera. Nageenya lammiilee naannoo Tigraay eeguun dirqama heera mootummaa itti laatame ba'uuf mootummaan Itoophiyaa qophummaa qabaachuus mirkaneesseera.